Akkam jirtu daawwattoota daandii wangeelaa, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'a dhaamsa luba Qannoo Galaanaa jala waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Inxooxxoorraa yuutiibii daandii wangeelaaf yoo haaraa taatan maatii keenya ta'a jechaa hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatinaa. Oduuf odeeffannoo qabnu qabannee dhiyaanneerra nu hordofaa. Akkam bultan dhaggeeffattootaaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. San kanan jiru an luba Qannoo Galaaniin jedhama. Waaqayyoo gooftaan maccaa si barsiisa, ofii isaas sitti mul'isa. Har'a oduuf odeeffannoo argannee isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa. Dhugaan haqa namaati. Jireenya namootaatiif dhugaan wanta hirrina hin qabne, waan qabatamaa, wanta hin barreeffamaan jiru, waan afaaniin dubbatamu, waan beekamudha. Dhugaan haqa namni tokko otoo waliin hin dhayin of harkaa qabudha. Namoonni taayitaan dhufan lafa seera jiraniif abboonni amantaa abdii biyyaati. Biyya isaantu geggeessa. Abbaa biyyaati. Sababni isaa saba isaantu geggeessa waan ta'eef macaafni qulqulluun akka jedhutti jarri kun qulqullummaan saba geggeessuu qabu. Loogiin cubbuu guddaadha. Nama jalaa dhugaa dhoksuun cubbuudha. Waaqayyo akka mataa keetti hiriyaa kee jaalladhu jedha. Kanaaf namoonni bakka garaagaraatti muddamanii jiran saba hundumaa walqixxummaan akka tajaajiluuf Waaqayyo as isaan kaa'e jedhanii yaaduu qabaatu. Nama hundaa ija tokkoon ilaaluu qabaatu. Namni loogiin hojjetu nama itti gaafatamummaa isaa hin beeknedha. Namni taayitaarra jiru fageessee yaadee gara qajeelinaatti, gara qulqullummaatti kan geessu ta'uu qaba. Hin taane taanaan Waaqa fuuldurattis nama durattis itti gaafatama. Seera kan jalqabe Waaqayyodha. Ittaansee Museetti kenne. Kana keessatti akkaataa ittiin saba geggeessu kenneef. Yeroo Museetti ulfaate immoo Museerraa hirmaatanii saba akka geggeessaniif namoota kenne. Seera kana Waaqayyotu biyyaaf kenne, sabaaf kenne. Seerri hin jiru yoo ta'e biyya miti. Mana keessayyuu jiraachuu hin dandeessu. Seerri saba hundumaaf ulee tikaati. Abbootiin murtii mattaadhaan akka hin deemneef macaafni qulqulluun keenya akkana jedha. Horiin yookiis matta'aan ija namaa jaamsa jedha. Ija namaa jaamsa jechuun dhugaa arguu dhiisee soba murteessa jechuudha. Kanaaf abbaa seeraa nama bakka waan murteessuu ta'e irraa qulqullummaatu eegama. Abbaan seeraa bulchiinsa biyyaa kana keessatti qaama guddaa, hiyyeessa kan abdatu, sooressi kan abdatu, dadhabaan kan abdatu, hundumtuu kan abdatu. Seerri hin jiru yoo ta'e namni jiraachuu hin danda'u. Seera kana namoonni itti kenname piroofeeshinaala ta'anii namoonni baratan seera jal'isuu jechuun biyya balleessuu jechuudha. Saba miidhanii jechuudha. Biyya keenya kun egaa biyya hiyyeettii guddinarra jirtudha. Wanti argatan baay'ee nama hin ga'u. Kanas ta'e garuu kan achi miindaa keessan irraa dabartanii hin fudhatinaa jedhee wangeelli isa dabartanii hin fudhatinaa isa darbanii fudhachuun cubbuudha. Nama jidduuttis yakka Waaqayyo fuuldurattis cubbuudha. Yoo hin ta'in garuu sababni nagaa godhachuu hin danda'u. Seeras abdachuu hin danda'u. Erga abbaan seeraa seera hin eegne namni inni qajeelaan jiru akkamiin seera eega jetta. Abbaan seeraa otoo dhugaan ifa jiruu otoo mul'atu yoo inni seera jal'ise argame akkamitti kan seera eega. Kanaaf abbaa seeraarraa itti gaafatamummaa guddaatu jira. Dhugaan namoonni hin hojjenne hin turu malee fuula namaattis ta'e fuula Waaqaatti hin gaafatamu. Sabni oolee bulee hin tufa. Abbootiin seeraa seera eeganii seera barreeffamee jiru, qajeelfama jiru hordofanii hojjechuu qabu. Seerri lafarra inni himatu seera caqasee himata. Inni gaafatamu seera irratti caqasamee gaafatama. Isuma irratti hundaa'anii yoo hojjetan biyyi nagaa ta'a. Kanaa ala namni dhugaa hin hojjenne
namni dhugaa hin dubbanne mooraalii hin qabu. Kanaaf waan Waaqayyo isaaniin jedhe, waan mootummaan isaa ga'a jedhe miindaa isaa ramadeef nyaachaa yoo itti hir'ate mootummaa gaafachaa hojjechuu qaba malee saba rakkate, saba dhiphate, saba miidhame iyyate dhufe miidhuun cubbuudha. Hiyyeessa tokkotti itti murteessita. Innis baay'ee galaa lafa dhaqu hin qabu. Hiyyeessa miti sooressi iyyuu waan godhu hin qabu. Kanaaf namoota karaa Waaqayyoo irraa hin deemne kana eeggatu dheekkamsa warra dhugaa jal'isan otoo ijji arguu, otoo gurri dhaga'uu, otoo sammuun beekuu namoonni murtii jal'isan firdii hamaatu isaan eeggata. Wangeelli kan nu barsiisu isa kana. Iddoo ilkaan qaruun jiru, iddoo raammoon isaa hin duune, iddoo ibiddi isaa hin dhaamne, dheekkamsaaf badiisa bara baraatti gatamu. Galatooma, eebbifama. Rakkina ammati keessa jirtu kana keessatti Waaqayyo waa si barsiisuudhaaf sitti mul'achuudhaaf jedha. Abdiin kutatiin guyyaa gaarii.